Timmoo afaan kee cufi. Fakkeessituu wayii. Dura jireenya mataa keetti jiraadhu tole. Jireenya si jala jallatee sana osoo sirreessin ana waliin haasa'uuf hin barbaadin. Dura of ta'e. Kan hin biraa immoo wannan sin beekne sitti fakkaatin. Salphoo. Anaan salphoo jettee? Yoo barbaaddetti si dabaluu. Ati jechuun bar nama yaadaan doome fi onnee hammaataa nama baate jooru. Hawwi, agartee miti wanna naan jedhee deemi. Agartee miti akkamitti akka nurratti ta'ee deemi. Wayyoo, ani garuu ijoollee tana gochuu fi baanaan ani meeti miti. Jechoota dubbatee deeme tokkoon tokkos akka gaabboon isa taasisa. Wayyoo meeti, agartee miti garuu hawwiin hundi kan ta'e sababa keetiin. Kana beek. Hawwi, anaan moo eeyyeen balaa keetiin. Ani waan kana hunda keessa seenuu hin barbaadu si jedheen ture. Ani garuu maal? Natti himi maal? Eeyyeensitu kana hundaan naga'e. Wayyoo hawwi, maal ta'utu natti hafee jiraate? Hawwi, anatu wanta ati hin barbaanne keessa si galchee. Yemmiti, situ kana hundaan naga'e. Akkasi hawwi. Ani hiriyaantoo innaa ishiin akkanatti hubamtu na jalaa hin hubamin hin gaddin jedhee wannan si waliin hubameefi wannan si waliin gaddeefi ani onnee qulqulluun hiriyaatoo dhiphina kana keessaa baasuuf hin yaalu. Ati garuu akkamitti akkana naan jetta? Hammam akkas si jaaladhu, hammam akkan si yaadu osoo beektu. Meetii. Maal godhu? Bitaa nagalee bara. Waan akkanaa keessa seenuu hin qabne ture meeti. Waan akkanaa keessa seenuu hin qabne ture meeti. Maal godhu ani? Mucaan garuu maal sin godhe? Isa dhiisi. Amma maal akka nuuf gootu? Miti. Kana garuu asuma irratti haa dhaabnu. Ani baay'ee sodaadheera. Ani haaduu bahuun barbaadu. Otoo dhiisnee wayya. Hawwi, maal taate? Maaf bira geechii dadhabdu taata? Isaan akka nuti taphatanitti nuti sitti taphanna. Hin sodaatin. Haala kana nuti ta'uu baate itti tola ture miti. Hawwi, yaadadhu malee duubatti deebi. Waan isaan si godhan maaf irraanfattaa? Si tuffatanii jiru. Kana booda si dhabuun barbaada. Aarsaa guddaa sitti kaffalee jira. Kan koo qofa akka taatuun barbaada. Onnee kee qulqulluu san madeessanii duwwaa si taasisanii jiru. Si boochisanii imimmaan kee gatii dhabsisanii jiru. Otoo si jaalluun hin gatiin beeki. Beeki koo maaloo dhiisi. Beeki. Ati garuu jaalala qulqulluu kennitee fi isaan garuu jaalala kee. Dhageessaa sirriitti itti na agarsiista. Kabaja isaanii dubartiif qaban dubbii isaanii tokkoon tokkoon keessatti arguun barbaadu. Beektaa onnee koo qulqulluun
isaanii kennee ture. Isaan garuu onnee koo xureessanii gatan. Atis onnee isaanii madeessiti. Lammata onnee dubartii kamiyyuu akkamii narraa akka baratanii barbaadna dhageesse. Waaw, dubara akkamiiti? Intala akkasitti bareeddu tan. Eenyu garuu kan akkasitti onnee ishii madeesse? Gahe isa gaafa biraa yemmuu wal agarru sitti hima. Suuraa ijoollee immoo telegiraamiin siin erga. Akkam gootee gatii isaanii akka kennituuf sitti himuun narraan eegamu. Waanumaafuu wanta haaraan yoo jiraate naaf bilbili. Tole. Wanti biraa immoo wanta kana yemmuu raawwattu bilbili na waan. Miidhama isaanii ija kootiin arguun barbaada. Tole, waan jiru sin beeksisa. Ayyee. Eenyu garuu intala akkas bareeddu tan onnee ishii miidhee carraasa of jalaa balleessa. Nama akkamii osoo taatedha. Garuu abbaa feetii ta'e bakka barbaadde taa'e. Amman si argutti jarjareera. Riyaaku garam jirtaa laata? Si yaadeera bar. Hundumtuu badii kooti. Mari'achuu hin dandeenyaa turre bar. Beeka hunduu badii kooti. Jalala dubartii takkaaf jecha miirri koo sammuu koo na duuchee hiriyoota koo na dhabsiise. Idaariyaan dhugaa wanta kamuu caala. Tole amma garam deemee si barbaadu. Yeroo kanatti baay'eetti na barbaachista. Ila, otoo sitti nimi waan tokko yaadnee bada. Maal yaaddaniiti? Sagantaa waggaa haaraa irratti ijoollee daree waliin qopheessine sana ni yaadattaa miti? Ni yaadadhe. Garuu maaf na gaafatte? Garuu sagantaa jibbisiisaa san irra deemnee qopheessuuf qofa kanaan jenna. Akkam jechuudha? Maali guyyaa sana sittiin tolle moo akka guyyaa sanaa rakkootu mama itti yaaddeeti? Beektaa miti? Ani gaagaataan akkasii akkanatti hin tolle. Eeyyeen beeka isammaa. Garuu amma wanta akka kanaan duraa hin uumamu. Nuti immoo sagantaa kana irratti namoota barbaannu malee callinee namoota hin taane affeerra. Waanumaafu akka barbaaddan. Ati immoo calliftee waan hunda guddifta. Sanuu immoo sagantaa kana akka qopheessinuuf hawwiidhafi. Jechuun hawwii miira jirtu keessaa baasuuf. Nutis immoo haala sanaa erga bashannannee turreerra. Achumaan bashannanna jedheen. Eessatti qopheessuu yaaddaniiti? Isammaa mana keenyatti yaadne. Harmeen guyyaa lamaaf gara Adaamaa deemti. Nuti immoo yeroo san sirriitti bashannanna. Hawwii achumaan gammachiisna. Hin dalannan. Ati baay'ee onnattuudha. Harmeen keessi dhageesse taanaan si ajjeefte beekadhu. Dhiisibboo yoomiyyuu hin dhageessu. Eeyotitti hima jetteeti. Amma sadhiisitti qarshii sagantaa sanaaf ta'u walitti sassaaba. Ani keessan jiru. Hawwiidha adeetan. Yeroo kanatti baay'ee namni ishee barbaachisa. Ani sikkoo sanaaf jedheeni. Ishee cinaa jiraachuu keenya itti agarsiisuu qabna. Tole amma mana gahee dhufaatiin naan boosii bilbila. Tole akkuma barbaadda. Ani keessan jiru. Tole. Naafi hiriyaa koo gorsaa koo eessuma seenti garuu garam deemee si barbaadu. Beektu garuu
Edaa namni jaalattan gaafa isinirraa fagaatu jireenya keessan irratti hammam akka aarsaa kaffaltan siniif gala. Maal qaba? Gargar ba'uun osoo jiraachuu baate